Saamu'eel jedhama. Dargaggeessa Itoophiyaa akkuma nama kamittuu baratee xumuree hojii qabatee maatii isaa gargaaruu abjuu isaa ture. Saamu'eel osuma yaada kanaan jiru yuunivarsiitii galee barumsa isaa barachaa ture. Barumsa damee biizinees maanajimentii baratee eebbifamuuf ji'oota muraasatu hafeef ture. Barumsa isaa xumuruuf immoo leevilii 3tu qofatu hafeef ture. Haa ta'u iyyuu malee wanti inni keessa ture itti mijannee ture. Namoonni naannoo isaa jiran gara fuula duraatti hojjetee akka inni maatii isaa hin jijjiirre itti himu turan. Kanaaf Saamiin rakkoo kana keessaa ba'uuf godaansa seeraan alaa filate humna qabaa waanan fedhe hojjedhee haadha koo osoo du'aan hin dhabin ishee dhaqqabuun qaba jedhee yaadee gara biyya Dubaay deeme. Achittis dhaabbata koonistirakshinii guddaa tokko keessatti mindeeffamee hojjaa eegale. Amala isaa isa Itoophiyaatti qabu sana dhiisee hin deemne ture. Nama amala gaarii qabu, nama obsa qabu ture. Kana malees Saamiin nama akkas jedhee amanu ture. Guyyaan kun ni darbiti jedhee amana ture. Saamiin maarree guyyaa tokko akkuma yeroo kaanii hojii isaa xumuree gara manaa deemuuf karaa eegale. Osuma dallaa dhaabbatichaa bahaa jiru konkolaataa Laambarginii jedhamtu fiilmii malee ijaan argee hin beekne dinqisiifannaan naanna'ee ilaalaa osoo jiru maarree yeroo kana Saamiin hin argine malee abbaan konkolaataa isaa keessa jira ture. Yeroo kana Saamii ofitti waamee maaliif konkolaataa koo akkasitti ilaalta jedhee gaafate. Maarree Saamiinis akkas jechuun deebiseef biyya keenya konkolaataan kun hin jirtu, baay'een jaaladha, baay'ee natti bareetii jedhee itti hime ture. Abbaan konkolaataa Laambarginii abbaa qabeenyaa guddaa fi daldalaa konkolaataa ture. Maarree erga hamma kana konkolaataa koo jaalatee kootu seenii xinnoo si bashannansiisa jedhee ofitti waame. Maarree Saamiinis ani amman hojii dhaabee uffanni koollee xuraa'ee jira, konkolaataa keensi harkaa xureessa jedhee deebiseef. Abbaan konkolaataa illee konkolaataa koorraa ulfina namaatu caalaa kootu seenii jedhee ol seessisee teessise. Saamiin illee konkolaataa baneesse taa'ee yeroo kana abbaan qabeenyaa kun taatee Saamii waraabaa ture. Konkolaataa keessa seenuun isaaf illee baay'ee gammade. Abbaan konkolaataa illee daqiiqaa muraasa erga bashannansiisee booddee modeela jabaa akka ta'u itti hime. Maarree yeroo kana amma Saamiin biyya Dubaay keessatti modeela ta'uun badhaafamee promooshinii garagaraa hojjechuu irratti argama. Maarree dhaggeeffattoota keenya Waaqayyoon seenaa namaa geeddaraa. Seenaan Saamiin illee hin geeddarame, kan keessan illee ni geeddarama. Ameen. Maarree dhaggeeffattoota keenya yeroo garagaraatti akkuma beekamu ani qaxaleen keessan seenaa namoota addunyaa kanaa qabadhee akkan isiniif dhufaa ture ni yaadatama. Har'allee seenaa bareedaa fi miidhagaa ta'e kana qabadhee isiniif dhufeera. Yeroo biraatti illee qophii biraan hamma walitti deeminutti amma sanatti nagaan naaf tura. Tiiktookii koo immoo fooloo, laayik, sheer, kompiiliing, riipost gochuun na bukkee dhaabadhaa jechuun hawwii koodha. Nagaan naa tura. Horaa bulaa deeba. Ani garuu rakkina guddaa keessa jira. Mucaa kanaa miidiyaa irratti namni hin beekne jira jedhee yaadu. Maqaan isaa Sanyii Hacaaluu Bojaa jedhama. Viidiyoo isaa fi dubbannaa isaa ilaallee hedduun keenya nuuf guddadhu jennee eebbisaa turreerra. Keessattuu biyyi gara hoolotaa deemaa jirti jechuun hawaasa biratti kan beekamu yoo ta'u, yeroo ammaa garuu mucaa xinnaan kun beela'ee haga bulaa jira. Harmeen isaa aadde Wasanee Ejjetaa illee dhalli ishee beela'u